Asa haadha yeroo tokko ilmi haati isaa ija tokko qabdu tokko sababa ijoolleen naannoo isaanii jiraatan yeroo hedduu irra deddeebitee ilma haati ija tokko jettee arrabsituuf haadha isaa jibbuu eegale. Jibbiinsi isaa hedduu bira darbee yeroo manni barumsaa cufamu yeroo maatiin hundi gammachuu isaa ijoollee isaa waliin kabajus inni isiin akka bira dhaabbattu hin barbaadu ture. Isheenis amala isaa sirriitti waan hubatteef yeroo inni guddatee bakka geesse iddoo inni hiriyoota isaa waliin jirutti tasuma bira hin dhaqxu ture. Booda irratti guddatee baratee eebbifamee mana isiitii bahee ammaan booda iddoo an jiru hin dhufin anis naannoo kee hin ga'u jedhee biraa deeme. Yeroo dheeraan booda erga inni ilmoo argatee haadha isaa dagatee jiruu isaa haala gaariidhaan jiraachuu jalqabe. Haati isaa akka malee yaaddee garaa waan obsuu dadhabeef mana isaatti itti dhayite. Innis akka haadhaatti kabajaadhaan keessummeessuu dhiisee kan koosee hanqatee ijoollee xiyyatti nama kolfisiisuuf manatti natti dhuftaa jedhee balbalumarraan ari'uuf yaade. Yeroo ijoolleen isaa gadi bahanii tuni eenyu jedhanii gaafatanis ani hin beeku jedhee deebiseef. Isheenis hedduu gadditee iccitiin umrii